Dabalisa Baasaa Uummata Tigraay jedhuun paartii naannoo haaraa hundeessuuf dhiyaate fudhatama dhabu boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa beekseera. Boordichi paartii haaraa maqaa TPLF jedhuun hundeeffamu kana kan hin fudhadhu jedheef kanaan dura bu'uura isaa Tigraay godhatee biyyattii waggaa 20 oliif olaantummaan bulchaa paartii ture waliin maqaa wal fakkaatu waan ta'eef warra filatan biratti burjaajii uumuu danda'a jechuun Firaa'ol Balaay gabaasa qabde. Akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa 12/2015 walitti qabaa koree gurmaa'inaa obbo Gabra Mikaa'el Tasfaayin xalayaan mallattaa'e boordichi paartii haaraa akka naannootti maqaa TPLF jedhamuun hundeeffamuuf beekamtii jalqabaa akka kennuuf boordii filannoof gaaffiin dhiyaate ture. Boordichi bu'uura labsii filannoo galmee paartileen siyaasaa fi naamusa filannoo Itoophiyaa 1162/2011tiin dambiiwwan ilaallatan wal bira qabee qorachuusaa ibseera. Kanaaf moggaasa galmeen paartiin kun ittiin dhiyaate yeroo filannoottis ta'e filannootiin alatti lammiilee kan burjaajii hin uumne ta'uun isaa mirkanaa'uu qabaa jedheera. Dabalataanis maqaa TPLF jedhamuun waamamaa naannoo Tigraay keessattis ta'e kutaalee biyyattii biroo keessatti namoota filatan biratti paartiin kun yeroo dheeraaf beekamaa akka ture beekamaadha jedheera. Sababa kanaaf boordichi maqaa kanaan paartiin haaraa yoo hundaa'e filattoota waan wallaalchisuuf gaaffii beekamtii duraan dhiyaateef akka hin fudhatiin beeksiseera. Gaaffiin beekamtii boordichaaf amma dhiyaate kun TPLF mataasaarraa haa ta'u yookiin qaamolee biraa irraa wanti beekamee hin jiru. Joota muraasa TPLF kan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu beekamtiin isaa akka deebi'uuf gaafate boordii filannoo biyyaalessaatiin fudhatama osoo hin argatiin hafuun isaanii yaadatama. Teessoo isaa naannoo Tigraay godhachuun siyaasa Itoophiyaa keessatti dhiibbaa taasisaa kan ture TPLF waraana kaaba Itoophiyaatti mudate hordofee beekamtiin seeraa isaa haqamuun mana maree bakka bu'oota uummataatti garee shororkeessaa jedhamuun labsamee ture. Mootummaa federaalaa fi TPLF waraana dhaabuuf erga waliigaltee nagaa taasisaniin booda paartichi garee shororkeessaa jedhamuunsaa irraa kaafamullee seera qabeessummaa isaa garuu deebisee boordii filannootiin hin arganne. Boordiin filannoo akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa 5/2015 ibsa baaseen TPLF seera qabeessummaa isaa argachuun socho'uu kan danda'u haaluma labsiitiin yoo gaaffii irra deebiin galmaa'uuf dhiyeessee fi boordichis bu'uura seeraatiin yoo heeyyameef qofa ta'uusaa beeksiseera. Shamarree Meelaat Mohammad wayixata guyyaa butamuu maatiin BBC'tti himan. Durbii Meelaat ta'uu kan himtu Tigisti Bisiraat harmeen dubartii butamte jedhamtee waggaa 3 dura erga boqotanii maatii ishee waliin akka jiraataa jirtu himti. Butiin kun shamarree gannaa 14 kanarratti kan raawwatame wayixata guyyaa yeroo isheen mana barumsaatii gara manaatti galaa turtetti akka ta'es dubbachuun hamma yoonaa hin argamne ijoollee kaaniifuu yaaddaa jirraa jette. Maatiin dhimmicha poolisii quba qabsiisuu fi qoratamaa akka jiru himaniiru. Gabaasa kana poolisii irraatii deebii argachuuf yaallus hin milkoofne maatii waliin waa'ee likoo maatii olaanaa turtii taasiseera. Kaleessa hawaasaa mana barumsaa Budumaalee irraa baatee gara manaa osoo deemaa jirtu makiina daamaasii 2 qabatanii balbala irra dhufanii afaan ishee qabatanii fudhatanii deemanii. Deeman namoonni ilaalaniiran karaarra kan jiran garuu qabachuu hin dandeenye baay'ee wanni ariifannaadhaan waan deemaniif qabuu hin dandeenye garuu dhasaatti darbanii mastaawotirree qabsaniiranii argaan makiina lamaanuu qabameera garuu argachuu hin dandeenye. Mucaan shakkamaan tokko hin jira sifeertichi tokko hin shakkama garuu maatii isaallee argachuu hin dandeenye. Har'a poolisiin ingirii gara alataa hundootti ramadamee deemaniirani. Barbaachumarra jirra. Halkamuu barbaachaatuma bulee. Bittaan kun aadaa duubatti hafaadhaa waan duratti natti himtan keessumattuu ijoolleen mana barumsaa deemuu yaadda'uu san mee nutti hima. Ijoolleen keenya baay'ee mana barumsaa deemuu yaadda'anii har'an ta'uun bo'aatuma deemani. Qormaanni waan dhiyaateef jiddiidhaan ergine malee bo'aatuma ba'an obboleewwan shi. Addoo guddaa nutti ta'eera. Mootummaan sirriitti xiinxalee waan kana addaan nu baasee seeratti nu dhiyeessuudhaaf gaaffiin keenya. Obbo Dassaaleny Damoon illee sirriitti wanni jechuu qabanii waan kana irratti yeroo baay'ee deddeebi'eera. Ji'a kana keessatti yeroo 2 deebi'eera. Kanaafuu magaalli hawaasaa amma bakka yaaddoo ta'eera jechuudha dubartootaaf. Bakka yaaddoo ta'eera. Bakka baay'ee yaaddoo ta'eera. Kanaafuu kana akka mootummaan illee sirriitti itti ilaalu barbaanna. Amma poolisiitti beeksistanii barbaacha irra jirtu jechuudha. Barbaacha irra jirra. Wandoo gannatti maatiin mucaa sanii hin jiran jedhame. Poolisiin ramadamee waliin deemaa jira. Tole waaqni isin haa gargaaru baay'ee galatoomaa. Aanaa Amuruutti haleellaa finxaaleeyyiin Amaaraa uummata nagaratti bananii lubbuun namaa darbuu fi qabeenyi saamamuu jiraattotni aanichaa BBC'tti himan. Sanbata xiqqaa darbee ganama hidhattootni uummata nagaa hojii isaa hojjetu irratti haleellaa banuu kan himan jiraataan aanichaa tokko gara namoota 500 kan ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uun mana barumsaa Beeraa jedhamtu naannichatti argamtu keessa akka jiran BBC'tti himaniiru. Jiraataan aanichaa obbo Dhaabaa jedhaman ilmi isaanii rasaasa hidhattootaan rukutamee miidhamuus dubbatan. Gaafa qidaamee ganama jechuudha. Naannoo Amaarii finxaaleeyyii kan jedhaman uffanni
Nu barreen gaddaan dhufan qorshanii turani biyyarra. Eessarraa? Ganda siddan barkallee jedhamti. Aanaa muruu turre amma immoo xinnoo tasgabbaa fakkaatee biyyatti deebinee uummannitu qotataa jiru. Ammas dhufanii biyyarra nu kaasuuf dhufani. Amma uummanni muraasatu achi jira, muraasa achi galee jira. Amma rasaasaan uummata dhufanii rukkutanii amma immoo uummanni gaafa itti ijoolleen gaafa dhukaasuu jalqabani amma immoo kanaa achi dhuftee uummata keenya darartee qabeenya hunda qabeenya nuti qabnu saamtee horii keenya nurraa saamtee qulqullaa'inaan beeksisa jechuudha. Eenyu faati warri dhufanii isin saaman isin haleelan kun? Amaara Finxaalee jedhamu Amaarota. Warra Finxaalee jechuun warra faannoo jechuudha? Faannoo barreen gaddaa naannoo bultii sagalii jechuudha. Tasaas bultii sagalii qabeenya keenya mana keenya gubanii dhufan qorshanii biyyarra. Qabeenyi keenya hundi barbadaa'ee horii bicha baafannee horii magaalatti gallee haalli nu biyyachuu didee maasis qabna maatiin keenya rakkatee gaafa dararamu gara qonnaatti achi deebine achumatti. Yeroo jalqabaa dibaa sana horii sassaamuu jalqaban lubbuu namaa immoo akka tasaa oskanii ajjeesuu godhani. Uummanni keenya homaan ta'u hojii callisee mataa'ee beelaan dhumuura jedhee uummanni keenya tuma duutuma saamamuu taa'e. Guyyaa gaafa qidhaame sana ganama uffatanii dhukaasanitti bananii uummata lafarraa dhabamsiisanii naannoo nama torba ajjeesanii jechuudha. Mootummaanis homaa tokko waan yaadachuu didee. Qaamni nageenyaan jiru naannoo sana. Waa tokko illee hin jiru haasni nageenya waa tokko mootummaanis tasgabbeessuu hin dandeenye makalaakayaan jiru soomaan nu fayyaduu hin dandeenye. Ahaa makalaakayaan humni ittisaa jira achi. Waa tokko illee hin jiru aanaa keenya irra jira malee ganda keenya irra hin jiru. Ergasii on dhufne. Waa tokko illee mayyoonatti illee kan yaadatan hin qabnu kan barreen gaddaa kaasnee ammarraatti uummanni keenya qabeenya horii bichaa qabnu horiin keenya nurraa saamamee lubbuun ijoollee keenya dhume mucaan obboleessa keenyaa tokko du'ee mucaan koo mataa isaa Magarsaa Dhaabaa jedhama innis madaa'ee jira jechuudha. Rasaasaan rukutame ilmi keessan? Rasaasaan rukutame mucaan obboleessa koo rasaasumaan du'ee inni tokko immoo madaa'ee jira jechuudha. Qabeenya horiin hin fuudhamee qabeenyi mana keessa jiru ulaagaa hundumaa hanga maarashaa hanga saayinii hanga jabanaallee kaasee jechuudha. Qabeenyi man tokko qabu hundasaa saamanii badani. Horiin naannoo 400 olii namni gadda fuudhame jecha. Jarri kun qonnaan bulaama hidhateedha moo hidhatanii warra bosona galanidha moo namoota akkamiiti akka argitanitti? Faannoodha goofaree qabdi kumtaa uffatti muddiin isaanii hundi guutuudha hidhannoo isaanii. Meeshaa waraana guutummaatti muddiin isaanis guutuudha hidhannoo guutuu qabu. Bireenii kanas naattirii kanas qabu. Amma eessa jirtu isin baqattanii jirtu moo? Baqannee hanga ganda warra beeraa keessa jirra nuti amma ol xixiqqoo baanee gara ol baddaatti jechuudha. Naannoo horii keenyaaf jaallatamu namni horii hin qabne namni maatii qabu moo hiyyeessa waan ta'eef gaaddiima boqonnuu namni illee madaala isaan keessa buufannee jirra jechuudha. Naannoo bishanii olee kan namni jiru. Jiraataan gara biraa aanichaa gandana firoo jedhamu BBCtti dubbatan obbo Addunyaa Yaalaa haleellaa finxaaleeyyiin Amaaraa bananiin lubbuun namaa darbuu fi yeroo sana achi turuus dubbatu. Humna faannootu bakka gooman jedhamu tokkorraati gabaa darroo kan jedhamu jira achirraati laga hangar kan jedhamu tokko qaxxaamuree karaa tiree baarii goree naannee uummata tokko qotatee boqqolloo facaafachaa jiru abbaaf ilma wal bukkeetti ajjeese jalqaba. Kanaaf achitti nama kana ajjeesanii akkuma achitti ajjeesaniidhaan darbanii gara dhukaasaa uummatatti darbanii uummata sanarratti illee miidhaa guddaa qaqqabsiisanii uummata ni maqasanii kana jedhuu hin dandeenye illee baay'ee dhagaa namni dubartoonni walumaa gara naannoo dubartoota torbaatti du'ee dhiirrillee daa'ima dabalatee naannoo nama 10 kan du'e. Qaama bulchiinsaa fi nageenyaa aanichaa fi horroo guduruurraa waa'ee haleellaa kanaa gaafachuuf yaallus hin milkoofne.